ayyuudha. Chaanaalii kanarratti nyaatota aadaa, nyaatota ammayyaa hojjechuudhaan gara fuulduraatti kan waliin itti fufnu ta'a. Viidiyoo keenya jalqabaatiin chaanaalii keenya ayyuu isaaniidha. Chaanaalii keenya kana like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo akka viidiyooleen hojjetan isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaatti bu'uun dagatina. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii keenya ayyuu Ammi. Egaa daawwattoota keenya chaanaalii kana irratti wantoota ajaa'ibsiisoo fi bashannansiisoo ta'an qabannee gara keessanii dhufna. Chaanaalii kana subscribe, like, share gochuun dagatina. Chaanaalii kana irratti wantoota isiniif dhiyeessu keessatti viidiyoowwan ajaa'ibsiisoo eegala wajjin fi wantoota garaagaraa taphoota garaagaraa qabannee kan gara keessanii